Yooyya ashamaa akkam jirtu harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota maatii Kunistira Miidiyaa. Kunistira Miidiyaan egaa sagantaa isaa torbeedhaan isinii dabarsu kunoo isaa lammaffaa amma jalqaba. Suutaa jechuun maal jechuudha? Mucaa ennaa uummatanii suutaa haadanii handhuuri horii handhuura isaatii fi suutaa isaa marraa walti afaan keeyanii maqaan suutaa yookiin handhuuri jedhaniin aadaa akkasii qaba. Buna qalatan. Maaliin mataa yookiin suutu? Muka xiqqaasaa. Wanni ishii guyyaa hin jiru ammoo agaraalee ishii hin gahu, sholee ishii hin gahu, biloonni barxoolle ishii hin gahu, godees biloonni fedhe waraanni hoo waraanillee ishii hin gahu. Wanni ishii gahu hin jirtu. Xiqqoo agar. Haadu. Maal jedha Faarsi Gujii geerarsi qara gunsee gungunsee waa haaduu ge'uu dhabee qaroo gunsee gungunsee waa hayyuu ge'uu dhabee waa hayyuun qoree buuse waan ka'uu dhabee wanni hayyuun qoree buuse ka'uun kaatu qoree qorqoree ka'ee hubate hayyuun buunyaan egibaanyi qaddi garuu yoo quufa dhaban yoonni kijibaan qore akanni holle akanni kishibe akanni waan jire dubbatenna dhaggane egibaanyi irra gaafate qophadhe seerri kun naan teene jedhanii nama beeku bira dhaqanii ka'anii inshaarani ka isaasa nama aadi malee nama buuse garuu hayyuun qara gunsee gungunsee waa haaduu ge'uu dhabe jechuun waan qara qaba duudii barbaadee walitti qabee na laale haga haaduu diqqoo sanii wanni aadaa qabaa hin jirtu. Maqaa haaduu ummaarii haaduu maqaa nama baasaa dhaan qabaa haaduu qabatanii jila aadaa Gujii wanni hangafi aadaa Gujii haaduu banti qarree bantii sanuu wanni haadanuun banti jechuun achi bantii haadanii banti qarree lamaanii haadan haaduu. Haaduu sun wanni ishiin hojjette dharaan qaddu akkas jedhan. Tokko dhalatee mataa addateera maarraa of eeguu qaba. Haaduu sanaan haadame waan baay'eerraa fi eega waan bacaarraa fi eega dhara dubbachuu dubbii sobaa dubbachuu sobaa maqaa dhugaa kaasee maqaa haaduu sanaan dhahee kakachuu haaduu bantii qarree haaduu dhara dubbatee ka'ee haaduu hin jedhu hin bulu hin du'a lubbuu yoo du'a caba ila bada hin bada namni haaduu qarree jedha maqaa ishee dhabu maqaa sobaatiin ilmi Gujii jechuudha maqaa dhahee waan sobaatiin maqaa dhahee jechuun hin du'a lubbuu yoo hin du'a kanaafuu maqaan dhaha. Abbaa seeraa Gujii yeroo ammaa kan ta'an abbaa cirrattee girjaa godaanaa kallacha isaan irraa barnoota fudhataa kan jirrudha. Ammas turtiin keessan nu waliin na turre immoo affeerra keenya gamanaati. Turtii gaarii. Akka malteetti if eega maqaayyoo dhaan wanni waa murgootii mati taphaa mati. Akka maltee ifirraa eege lubbuu fitti eegate waan sobaatiin haadu banti qarree hin jiru jedhe hin jiraatu kanaafuu dhaba. Yeroo kana maal argata? Aduu mataa haadee mati handhuura inni mucaa bannaa irraa buute loo afaan keen jiru isaati horulle adulle yoo baade addee keeyaaf du'e guddatuun addee duute addee keeyaaf abbaan hinnaa jiru hin gurguratan hin qalatan marii isaatiin malee ilaallata akka haga fuudhutti haga gahee fuudhutti akka lubbuu ila fi handhuuri jedhan dhuraa kiyye dhalanii tokko gaarii lama gaarii hin kokkifata hin jaalata loo abbaalee tisaatuma keessatti handhuuraa ifi. Wantaan keenya osinitti tole maatii Kunistira Miidiyaa nu ta'a isiniin jenna. Lubi kenna gaafas libaas. Qara firiina nuun jedhanii firiinummaa sarraa nu jijjiiranii libaasa nuun jedhanii libaasummaa san qabannee turre amma kuusomaa gallee. Biyya kana nama sabasannee kaane nama 20 30 50 genne haga gannaalee haga mee bokkoo godaanne galle jiloo maan dho murtoobe adin jadhaabe
jiloo maadhoo abbaa doolaa ta'e ani abbaa cirrattee ta'e jira namni akkasuma muude geenne hojjanne kaanee waan nutti kennan waan gujiin nutti kennan waan abbootiin nutti kennan geenne hojjanne fihatinii musaaminii ijjeesinii qotadhu bocadhu nagadadhu horii hora intalaan butini kadhadhu fuudhi hawadadhu fuudhi yoo fuute intala bulfadhu ilmee irraa uumadhu ilmee irraa uumatte guddis barsiifadhu barsiisi guddis hamtuun dubbatiin cubbuu waa ilaa gurraan qanne hin dubbatiin kan wama mangistiin dhoogu seerri kennaaf seerri mootummaa nuti bulchiisa uqaabee wayitii mati seexana wayitii mati seerri gujii kuni bulchiisa bulchiisi wama bulchiisi itti gorsu gorsaa guddin jedhu aadaan ta'enna aadaa bulchiisaati aadaa jedhii sunuu bulchiisa jechuudha nama bulchu nama ilma bulchu nama intala bulchu nama walii nama ifiin duraa gadaa yuuba kada murtii hayyu kabajani nami hayyo nenjirwe guji adasi lallaba dagat lallabi ada dagat gudni ada kaddi dagat nami agalebe gada galukab wangalu fikab allacha da hilatani dagat adimale hilatanu dagat kallacha wadu hilatani dagat finchanti namatte hida dagat kallachi ada kabana dagat kabani dagat muraqati dagat sitta murani dagat murahin kennita dagat siyakkisisani dagat gumi bokorrat waggaa saddeetitti gumii ta'aa itti lallaban seera gudunfii me'ee bokkoo irratti itti gudunfan waan me'een bokkoo hin beekne hin beekamu me'ee bokkoo irratti yuuddi sagal uraagaa yuuddi sadii maattee yuuddi sadii hokkoo yuuddi sadii yuuba sagal yuuddi sagaltuun baatee me'ee bokkoo irratti hamaa balleessaa hamaa keessa fooyyessaa dansaan ka bulmaataa filanii keessa kana bulaa jedha halkani guyyaa abbaa seeraa jedhiisa kanaayyuu mari'atanii jedhanii lallabaniiran nama sadii jira uraagaan abbootiin seeraa dubbiin dhige baay'eeni abbootii gadaa abbaa murtii raabaa abbaa gadaa karoobalee dhatte dhige baay'ee isaanii gara keenya deebiti gara keenya waa isaan dadhaban murteessuu dandeenye tu aadaa muti tu aadaa tana seera tu seeraa muti jennee irraa murteessuu dandeenya maatiillee dubbiin maatii dadhabantee asi dhufti taa hokkuu dadhabantee asi dhufti abbaa seeraa jechuudha abbaa seeraa gujiiti. Egaa kun kan isinii darbaa jiru egaa kunis jira miidiyaan egaa sirna gadaa keessatti bakka guddaa kan qabanii fi akkasumas immoo ayyuu cimaaf jaallatamaa baay'ee jaallannu wajjin turtii taasisaa jirudha. Asuma deemanii adoobamaan nagada kophee miila baafatanii isa kana baratiisaaf nama seera kana beeku fudhatanii kaaka barisa bilbiloo fa'a kaaka arbaa duubee bareettoo fa'a kaaka roobee gannaalee fa'a kaaka kodharroo roobaa quushaa kaaka kanaa fudhatanii guruppiin sun jechuudha halchiisa innaa teete halchiis abbaa tokko fudhatanii roobalee teete roobaleen nama tokko fudhatee harmuufa teenaa harmuufi nama tokko fudhatee halchiisa teenaa halchiisa nama tokko fudhatee muudana teenaa muudan nama tokko fudhatanii abbaa jechuudha nama kun nama seeraatti nama aadaa tana beeku jechuudha nama kana biyya kanaa fudhatanii eessa galan gannaale biyya gujii girjaa addee gujii itti dhalate achi dhaqanii fooqa jedhanii fooqa seenan fooqa timanii balbala torba gujiin balbala torba fooqa seenaa gujii balbala torba gujii balbala torbaatti jira sooressa abbaa murtii nama jedhan gaafaa tolfatan nama jedhan abbaa murtii nama jedhan kan
kaayegeri abbaa gadaa ta'e jiru tolfatanii asillee hin jedhaman egaa waa aadaa mana ijaaranii mana kana balbalti lama kanallee nama eega asillee nama eega namni kun galee ta'e bishaan hin dhugan loon qalan loon qalatanii namni mana kana asillee namni fooqa kana fooqa maqaanuu gubbaa tanan qaban jala kana qofa ijaaran akkuma kana dhaqaanii motiga mukumaan hin dhaggan as keessa bulan asi seeratti odeessan asi seera dhaga'an asi gudunfii namaa waan aadaan lafa tana gubbaa jirtu waan gujii jechuudha asi baratan barataniif waraqataan adoo hin xaafinuu baratanii waraqata adoo hin barreessinuu waan tur gujii irra dhalate asi barsiisan balbala fooqaa jedhanii kun tamsaasa kunis jira miidiyaati kunis jira miidiyaan itti fufa waliin tura daawwadha nami fooqa san seene bulii 27 bishaan hin dhugu balbala fooqaa jechuun balbala seeraa jechuun nu nama sadi abbootii seeraa jedhanii gumiin bokko yuuddi sagal waan ulalladdeefi jiloo ana dambii salliiti namootaan dhibiillee hin jiran malee dhenne kaanee jalqannee haga muummee fidne baaliillee kennine isa kana nama abbootii seeraa jedhamee seera waraqata ati barreessitu kana ati iyyuu waraqata barreessitaa mati warri barruu tana amma mataa qabatanii qaban nama baafa san afaan itti himan san nama dubbii san qabateerullee mara beekan du'eera ka jiru nama beeku nama qabateera jira inni kun qabateera dubbii jedha itti beekan nama tokkoon ofirra dabarsi yookiin faacadhu jedhu maal jechuudha faacadhu maanguddoo yaami daadhii naqi gaafadhu qaladhu waa hantuu kana jalaa bayi ni yaa amaleen deema nu kalamaan akkas ka deemu kuni nayi marti qullu umati namni hundoo fayyaalessi jiru dhokatee hojjateera adoo dhokatiin fa'aa adoo namni dhaggu wanni hantuu ennaati ane yookaan ilmee balleessiti yookaan niitii balleessiti yookaan isaayyuu balleessiti rakkoon kun gizee tokkoon kasi godhee akkana godhee hin balleessu tokkoon laana dhufa laan qessi beqessi jettanii tokko lamaan marrajaa waan gaaf tokko inni balleesse kaante irraa mul'achaa dhufa isa kana maanguddoo seenaa yaamanii maqaa dhaanee kunoo waa akkasii balleesseera waa akkasii yakkeera waa akkasiitti jira ma jedhanii maanguddoo dubbatane waan jalaa baanuu illee maanguddoo ni himti jaarsi gujii waan farra jalaa baanuu illee waan rakkoo jalaa baanuu illee waan lubbuu tanaa jalaa baafanu illee maanguddoon gujii hin beekti gaafatanii maanguddoo tana faaciyadhu dhugaa dubbadhu dhugaa waaqa galii maanguddooni si hanqichuuti faaci jechuun waa akkasitti nama waa hantuu dalagee waa hantuu hojjatee nutti dabarsa kun sirran ta'ini ifirraa dabarsi kun immoo kasanuu dabarsiisan beene dhaxxee dhaqqaddee cubbuu wanni cubbuu be dabinni qara dalagee su dhaqqabee adoonni jiruu du'a hanqisee jiruu hanqisee rakkoo inni gubbaa qaratti turse lubbuullee ijeettu itti deemaa dhuttu gaafumaan gara isaa deemti du'ee kawa bade wayya jedha guyyaa boole jiru addee jiruu belu ka du'ee bade wayya beektani hojii isaa waa isaan beektanu nami immoo beekaa wayii innaa warra keessa jiraate waan san tolfannee waan san jalaa baanaayidha kasi faaciyatan faacii jechuun namni jira kana tolfadhu kanaan baata kana tolfadhu kanaan baata haa jedhanu jiran beekoleen beekoleen asuma keessa jiran
asuma keessa jirtu. Asuma keessa jirti. Kana kanaan jalaa baane, kana kanaan jalaa baane, kana kanaan jalaa baane kan jedhee himee lubbuu nama baasuuyyuu isaanuma abbootii seeraa kana gadi bi'ee nu fiddan. Nan amma ijoolleen lubaan hin geenuu gayyaa kenna kana lallabantee hin beekan jedhanii abbootii seeraa jedhanii hin dabarsini yoo ka feete dubbattellee isiif wantu balleessa. Adoonni addeen geenuu aadaa Gujii jalqabaa fi gaafa gumii bokkoo gaafa babbala fooqaa lo'oon ji'a seera goljaa middaa seera waaqi wayyi useera latti wayyi useera abbaa wayyi useera haati wayyi useera dooda wayyi useera dallaaca wayyi useera gadaa wayyi useera murtii wayyi useera hayyuu wayyi useera jadhaaddi wayyi useera tana aadaa Gujiiti. Mee Gujii balbala torbaa fi fincaan shanii jechuun maal jechuudha mee? Gujii balbala torbaa fi fincaan shanii jechuun shameettaa dambituu baay'ituu baddaa sarboortuu gallee agantuu muxii golla baay'ituu artuu baabbaa haloo hangeetu torba Gujii. Gujii balbala torbaa fi fincaan shanii ka jedhu shanan kuni hangafi muudana lallana roobale harmuufa halchiisha shani fincaan shani ka jedhamu. Gujii balbala torbaa ka fincaan shani ka jedhamu isa kana as keessa jira. Uraagaallee maatiillee hokkuullee isa kanaan wal qabatee wal bulchaa. Isa kanaan sirinya ittiin buliisa abbootii gadaa ifi keessaa baasee ijaarratee ittiin bula. Aadaan Gujii kana fakkaata. Sirinya aadaa Gujii kana hordofiisaaf malatee mucaan tokko dabballee jedhama. Dabballee mataa gudurfataa. Mataan guduruu buufataa. Qarreetti haadanii mucaa qarree jedhanii qarreessa irraa buusanii libaasa jedhanii libaasarraa taraa hin kuusomaa kuusomarra taraa hin raabomaa raabomarra taraa hin dooromaa dooromarra taree hin gadooma jechuudha. Hin gadooma jechuudha. Jala dabballee hidha jalqaba sirinya aadaa gadooma sirinya ittiin bulmaataa kana yoo kun baallii kenne kanumatti taree bulchaa yoo kun taree kanumatti taree bulchaa sirinya ittiin bulmaataa kana akkasiin jalqabanii dabballeen jalqabatee haga gadoomaa hordofaa jechuun diqqeenummaa dabballee hari'aa tanaa jalqabe gaafa tokko kun gaafa naggine maan yuusukotti gizee galmeessuu dhaggetanii jirtan. Dabballee didiqqoo santuu dabballeen tun jalqaba. Dabballeen tun dabballummaa mataa kana buufattee qarree achi haadanii fi qarree sarara tartee qarree buufattee libaasa teetee libaasarraa kuusa teetee kuusarraa raaba teetee raabarraa doorii teetee dooriirraa gadaa teetee jechuudha. Sirna aadaa Gujii hordofii isa kana ka dhibiin hin jiru. Dhaloota kanaaf ergaa qabaattan. Ergaa an dabarsuuf egaa ani girjaa godaanaa kallachaa jedhama. Abbaa seera Gujii ta'e girjaa godaanaa kallachaa jedhama. Girjaan godaanaa kallachaa kun abbaa seera Gujii baradheeti lafa guureetii mootii hojjadhee lubaan ga'ee hojjadhee haga jaaree amma bara dhaladhee bara 1939 dhaladhee addaa tana amma ganna 90 seenisaaf ji'a muraasan naafeera. Kanaafuu haga dhaladhee qoshachaa tiffachaa ijoollee fuudhee uumee guddisee haadha tiyya bulchee ibidda fuudhee bulchee ilmee uumee guddisee barsiisee durra heerumsiisee dhiira fuusisee qotadhee beekamee gabbaree bulaa. Uummata Oromoo lakkisiyyuu beerina beeresabii hundinuu
dararraa dheetanii, cubbuurraa dheetanii, lubbuurraa dheetanii, hamtuurraa dheetanii, daba didanii tokko qotatee fichaa qaburratti buluu tokko abbaan seeraa caama jibsa, abbaan seeraa rooba jaalata, abbaan seeraa misa jaalata, abbaan seeraa mirga jaalata, jiruu jaalata, jireenya jaalata, ilma jaalata, intala jaalata, uummata jaalata, mangistii ifii jaalata, nama qotu jaalata, nama nagadu jaalata. Anuun kunu amma tana abbaa seeraa ta'ee abbaa hayyoo hojjechaa dhaqee amma tana horii horsiisaa horiiti ijaaradhee mana katamaa keessa qaba. Waa ilmeen namaa hojjettu mara hojjedheera. Kun maaf hafa jedhee amma tana eeyyama nagadaa baafadhee daldalee bula amma tana aniin kuniyyuu akka kiyya kana namni hundinuu kanallee hojjetee sallee hojjetee muuxa baasee ol beekanii buluu irratti. Akkasi adoo bulanee jiraatanii daba didanii nagayaan bulanee kana dabarsa akkasu nagayaan bulaa nagayaa oolaa jiraadha. Galatooma kana sinee dhaamansa dabarsa jedhee ani girjaa godaanaa kallachaa abbaa seeraa isinii himaa jedhee dhaansa kiyya isinii dabarsa. Egaa sagantaa keenya marsaa lammaffaas asuma irratti xumurreerra. Sagantaa barsiisoo fi sagantaa biraatiin aga wal agaruutti nagaan nu tura.